maqaasaa nan eebbisaa jedha. Ameen. Amen. Yeroo mandaraa marfame keessa turetti waaqayyo gaarummaa isaa maal godheera na agarsiiseera. Kanaaf immoo maal hin godha maqaasaa nan eebbisaa. Ameen. Amen. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Amen. Gara barnoota ittiin darbaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mee waaqayyoof ulfina kennaame. Amen. Haaleluyyaa. Kan kee eebbifamu akka ol jedhu. Haaleluyyaa. Hallelujah. Amen. Balarra faarsinaan jedha. Hallelujah. 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 Amen. Galanni. Amen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'a maal irratti dubbadha? Akkasis dubbiin irratti dubbadhu guddina hafuuraa guddachuu ishee irratti dubbadha. Amen. Hafuuratti guddachuu. Amen. Namni mukii gaafa dhaabanii wanti dhaaban maangoo isa ta'uu, burtukaanii isa ta'uu, akaakiltii isa ta'uu, mukuma haa ta'u. Wanti dhaaban tokko waa sadii barbaada. Maal barbaada? Biyyoo gaarii barbaada. Bishaan barbaada. Akkasumas immoo qilleensa barbaada. Waa sadan kana keessaa tokko dhabeennaan guddina sirrii guddachuu hin danda'u. Gara keenyatti immoo gaafa deebinu yookaan gara kiristaanaatti immoo gaafa deebinu guddina hafuuraa guddachuudhaafi waan afurtu nu barbaachisa. Innis immoo maa inni? Tokkoffaa dubbii waaqayyoo yookaan sagalee waaqayyoo maal gochuudha? Dubbifachuu. Lammaffaa immoo kadhataan waaqayyoo wajjin ol arguu yookaan immoo kadhatigaa waaqayyoo wajjin dubbachuudha. Guyyaatti waaqayyoo wajjin ol argee qabaachuu. Inni sadaffaan immoo amantoota wajjin tokkummaa qabaachuu. Warraa kan Kiristoos ta'anii wajjin maal qabaachuudha? Tokkummaa qabaachuu. Inni afuraffaan immoo waa'ee gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos du'uuf du'aa ka'uusaa, jiraataa ta'uusaa, karaanis dhugaanis jireenyi isa ta'uusaa akkuma hojii ergamootaa boqonnaa irratti immoo barreeffamee jiru lakkoofsa 12 irratti maal jedhaa? Maqaan fayyinaaf kenname ol waaqa irrattis lafa jalattis maqaa Kiristoos Yesuus qofadha. Isa kana immoo maal gochuudhaa? Dhugaa ba'uudhaa jechuudha. Kan dhugaa ba'uudhaaf gaa maaltu nu gargaara? Seenuu kana yeroo goonutu hafuuratti yookaan guddina hafuuraa guddachaa deemna jechuudha. Akkuma gaa mukii yoo bishaan dhabee akkasumas immoo mukii bishaanis yoo dhabee yookaan immoo biyyoo yoo dhabee yookaan immoo qilleensa yoo dhabee afur kan mukaas afuriifamnaa godhaa aduus yoo dhabee hin ta'u jechuudha. Mukaafis afuruma ta'a nuufis afuruma kanatti ta'a jechuudha. Kanaaf ergaa Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraatiin jalqaba. Dubbiin waaqayyoo wanta inni jedhu akkas jedha. Sagaleen waaqayyoo. Akka mucoolii reefuu dhalatanii aannan barbaadaniitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isaa haxxummaan keessa hin jirre akka aannan sanaa dharraa jedha. Akkas jedha. Asitti gaa waa 2-3 dubbata. Akkuma mucooliin reefuu dhalatan aannan barbaadan isinis edheetu maal jedhaa? Isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isaa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanitti dharraa jedha. Biyya lafaa kanarra immoo jiraannutti namoonni maal ta'u? Waan nama dharraasu baay'eetu jira. Wanti nama dharraasan kun hundumtinuu maal hin taane jireenya namaatiif hin taane yookaan immoo jireenya kiristaanummaa keenyaaf hin taane. Waaqayyo maal barbaadaa? Namni kamiyyuu biyya lafaa kanarratti maatiin keenya gaafa nu godhatan nus amma yeroo ijoollee godhannitti maal barbaannaa? Gaafa ijoollee waaqayyo nuuf kennu hin gammanna. Namni gaafa ijoollee argatu hin gammada. Sababiin isaa
eebba waaqayyooti kennaa waaqayyootis ijoolleen jechuudha. Ijoollee waaqayyoo namaaf kenne kana namni guddisuudhaaf maal godhaa? Inni hiyyeessis, inni sooressis, inni hin qabnes, inni qabus amma humna isaatii karaama fedhayyuu maal godhaa? Ittitu dadhabachuudha. Itti dadhabee maal godhaa? Itti dadhabee nagaatti akka isheen guddattuufiif amma humna isaatii karaa fedhayyuu uuma carraaqaa wanta gochuufiin irra jiru. Ofiitti irrisee inni qabu gaasilayyuu qaba. Inni hin qabne iyyuu maal godhaa? Ofiitti irriseetu ijoollee isaa godha. Maaliif ijoolleen isaa suni nagaatti akka guddatan, guddina sirrii akka guddatan, guddina dhugaa akka guddatan barbaada waan. Garuu itti akkas godhanii fi gaafa isheen guddachuu diddu maal nama godhaa? Laphee namaa nama cabsa. Laphee namaatu nama cabsa. Laphee namaa nama cabsa. Dubbiin ijoollee baay'ee jabaadha. Ani ijoollee nan qabaa akkuma isheen jedhe mucaan kun isheen tokko dubbisattuudha. Gaafa ishee ilaalu yeroo irri kaan mana barnootaa dhaqanii isheen mana teessu baay'ee garaa kootti wanta natti dhaga'amu jira. Wanta laphee godhamu mul'isu jira. Tajaajila ittiin jalqabeeni hambadaa wanta biyya lafaatti wanta maalitti badaa amma kanatti hin qabamu. Namooti na beeku, namooti na ajjeesuudhaan turani. Garuu inni kun laphee koo xiqqoo waan na miidhe qaba. Garuu immoo karaa tokko waaqayyoo waan godheef qabamu hin jira. Yeroo tokko tokko immoo jechuudha. Kanaaf waaqayyoos yeroo nu gara isaa dhufnu waan isinitti himuuf gaafa gooftaa fudhannee ijoollee waaqayyoo ta'an akkuma Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 12 maal jedhaa? Warra isa simataniif immoo aboo mucummaa isaaniif kenneeraadha. Warra maal godhaniif? Warra isa simataniif. Gaafa isa simannu, gaafa isa fudhannu maal taaneerraa? Nuyi mucaa waaqayyoo taane jechuudha. Gaafa sana deebisee akkas nuun jedha dubbii waaqayyoo maal jedhaa? Warri kun akka yaada fooniif dhiigaatti warra dhalatan miti. Warri kun dubbii waaqayyoo isa jiraataa irraatti dhalatanidha. Nuyi egaa achirraa dhalannee waaqayyoo karaa hundumaa maal godhaa? Akka nuyi guddannuu fi nutti dadhaba waaqayyo. Nutti dadhabuu qofa miti. Waaqayyoo dhiiga ilma isaa Kiristoos Yesuusin nu bitate. Nuyi dhiiga Kiristoosiin warra bitamanii. Namni oolaa yoo bitatee fi oolaa bitate sanaaf iyyuu birrii mogaddu sanaa isa ta'e sanaa inni bata. Waaqayyo immoo akkuma gooftaa Yesuus jedhee warra 99 dhiisee abbaan oolaa ishee tokko baddee barbaacha deeme. Gaafa argatu immoo gammadee gurmuusaa irra kaateetu oolaa koo sabadee sana argadheera jedheetu labse. Obboloota koo waan tokko isin dhiba. Waaqayyo akka nuyi guddannu barbaada. Kanaafitu nutti dadhaba. Nutti dadhaba waaqayyo halkanii guyyaa nutti dadhaba. Karaa fedhe, karaa mijatu, haala mijanne keessatti, haala mijatu keessatti nutti dadhabuunsaa, nu eeguunsaa, nu kunuunsuunsaa nuuf waaqayyo akka agartuu ija isaatiittitu of nu eeggata. Akka agartuu ija isaatiitti. Kanaaf macaafa Zakkaariyaas irratti, naacha Zakkaariyaas irratti maal jedhaa? Akka agartuu ija kootiitti isin eeggachuunsaa namni isinitti bu'e maal kootti bu'e? Agartuu ija kootiitti bu'e. Eegumsa isaa dinqisiisaa ta'uusaa, gaarummaan isaa, araarri isaa guyyaa guyyaatti oolmaan nuuf oolu guddaa ta'uusaa kan inni itti mul'isu namni isinitti bu'e agartuu ija koo kanatti bu'e. Agartuu ija koo kanatti bu'e. Akkanatti nu kunuunsa, akka nuti dadhaba. Yeroo nuyi kunnu, yeroo nuyi kaanu wajjin hin jira. Garuu inni yeroo nuyi immoo callisneema. Ituma dhageenyu, ituma hubannu dukkanatti deemnu Waaqayyoon jaallata. Israa'eliin macaafa isaa boqonnaa 5 irratti akkas jedha. Ani muka wayinii koo kanaaf wanta hin goone jiraa oole. Wanta hin gooneef jiraa oole. Garuu ija gaarii godhata dheetuma yaaduutuma eeguutu maal ta'e ija hadhaa godhate wayiniin koo. Garuu wayinii koof wanta hin goone jiraa oole. Wanta hin hojjenneef jiraa, wanta hin raawwanneef jiraa oole. Obboloota koo Waaqayyo waan nuuf hin goone tokkoyyuu hin qabu. Nooma takka yeroo keenya lakkoofnaa, takka dadhabbii keenya lakkoofnaa, takka maal keenya lakkoofnaa. Ani akkuma keessan hin gadda. Akkuma keessan inni dadhaba nama.
isin yaala miti. Garuu dubbii waaqayyoo gaafa qorattu yeroo dhiyoo asitti keessumaati gara biyya kanaa keessatti fuula waaqayyoo dura nuu lamman dandeetti. Waaqayyo dubbii isaa jireenya koo keessatti dhangalaasa. Kanaaf isin dubbachaa jira. Kanaaf maanni waaqayyo obboloota koo waan ittiin qoodhu tokkoyyuu hin qabu. Galgala kana waan tokko hin himaa mee waaqayyo waan ittiin qoodhu iyyuu hin qabuudhaaf yoo dubbachaa jirtan. Waan nutti hir'ise waan tokko nutti hin hir'isne. Isa nuyi barbaadnurraa isa inni nuuf godhe baay'eedha. Dinqiidha wanta inni nuuf godhe. Akkaataan itti nu jiraachisu akkaataan itti nu eegu. Waaqayyotu hin beekin immoo wanti nurra ga'u tokkoyyuu hin jiru. Sababiin isaa gaafa mirkaneessu maal jedhaa? Rifeensa mataa keessanii keessaa tokkoyyuu jaalala abbaa koo malee maal hin ta'u cabee lafa bu'uu hin danda'u. Yeroo koronaan jiru sana waaqayyo sagalee kanatti dubbata sagalee ammaa isatti dubbadhe. Obboloota kootu waaqayyo hin beekin, itoonni hin iyyamin, itoonni hin hubatin wanti tokko nurra ga'ee hin beeku. Keessa darbuu keenya barbaade, karaa godhachuutu barbaade waaqayyo, keessatti nu dhuunfuu barbaada, keessatti nu ilaaluu barbaada, keessa darbine waaqayyo jira akka nu jennu barbaada. Galgala kana qabeessi. Keessa dabarree waaqayyo jira. Keessa nama dabarseetu maal godha waaqayyo jira. Jira waaqayyo obboloota. Nama ergaa. Kanaaf gara kanattitu guddachuu qabna. Gungummii keessaa bahu. Komee keessaa bahu. Qabna jechuudha. Isa kana dubbii waaqayyoo wanta inni dabarsee kana isinitti dubbadha. Kanaaf maal gochuu qabna ree gara kanatti guddachuu qabna. Gara kanatti guddachuudhaaf egaa maal dharra'uu qabna. Kottaarra wanta dharraan wanta biraa hundumataa akka nama wayyaa ofirraa baasu maqaa gooftaa Yesuusiin narraa bahinne ofirraa baasne. Sababiin isaa idaa keenya hundumaa gooftaan maal godheedha? Fannoo irratti kaffaleera Yesuus. Kanaaf maal ta'uu qabna? Wanta nuyi dharraanu dubbii waaqayyoo isaa haxxummaan keessa hin jirre dubbii hafuuraa isa akka aannaniitti dharraa. Dharraan keenya dubbii waaqayyooti. Dharraan keenya Kiristoosiin haa ta'u. Dharraan keenya isa kana hafuuraa. Yeroos maal goona? Guddinatti deemu. Gara guddinaatti deemu. Waaqayyoon galateeffachuuti. Deemna jechuudha. Yeroo sanattitu haala keenya hundumaa waaqayyootti hidhaa deemu. Waaqayyootti hidhaa deemu. Waaqayyo gaarii jechaa deemu. Waaqayyo fayyisaa jechaa deemu. Waaqayyo gargaaraa jechaa deemu. Waaqayyo tiksee godhachaa deemu. Waaqayyo wanta narra ga'e hundumaa gaarummaaf godhe jechaatu deemna jechuudha yeroo sana. Gara kanattitu guddachuutu qabna. Gara kanattitu deebuu qabna. Kanaafitu dubbii waaqayyoo isattummaan keessa hin jirre yookaan dubbii hafuuraa isattummaan keessa hin jirre akka aannaniitti dharraa. Namni baay'een akka dubbiyyuu kan dharra'u guutuudha. Wanta baay'ee wanti iji keenya argu wanti iji keenya itti nu fudhatisu kan dharra'u baay'eedha. Garuu dubbii waaqayyoo maal jedhaa? Dubbii hafuuraa akka aannan sanaatti maal ta'a? Dharraa. Dharraan keenya obboloota koo Kiristoosiin haa ta'u. Gooftaan deebi'ee dhufa. Har'as dhufuu danda'a, boris dhufuu danda'a, yeroo inni dhufu hin beekne. Qoodi keenya maa inni nuuf du'e, inni nuuf awwaalame, inni nuuf waraaname, inni nuuf fannifame, inni nuyi itti amannee fayyine, inni nuyi eeggannu. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Kanaaf maal ta'uu qabna? Dharraan keenya isa ta'uutu qaba jechuudha. Kanaafitu dubbii hafuuraa isa maal hin taane isa haxxummaan keessa hin jirre dharraadha. Sababiin isaa inni kun baay'ee barbaachisaa gadi ta'e jechuudha. Inni lammaffaa maa inni dubbii waaqayyootti amanuu yookaan immoo dubbii waaqayyoo dubbifachuu. Dubbii waaqayyoo dubbifachuu dubbii waaqayyoo nu keessa jiraatu qaba. Sababiin isaa dubbii waaqayyoo nu keessa jiraatee fi
wanta biraa muuduu dandeenya. Gooftaa Yesuus Kiristoos Maatiyos boqonnaaf lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Gaafa seexanni ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taateef dhagaa kana daabbootti yeroo inni jedhetti Yesuus dhagaa daabboo gochuu hin danda'a waan isa jedha. Yesuus wanta hin jirre jiraachisuu danda'a. Waaqa guutummaa guutuu argati ta'e. Tokkoffaa seexanaaf abboomuu barbaadu, lammaffaa immoo fedha isaa guutuuf hin barbaadu. Kanaafitu gooftaan maal jedhee namni jedhe buddeen qofaan hin jiraatu maaliin malee dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee. Kana jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos maanni namaaf buddeen qofaaf miti kan barbaachisu. Buddeen foon isaatii fi hafuura isaatiif immoo jireenya isaatiif immoo sagalee Waaqayyoo barbaachisa. Kanaaf akkuma buddeen guyyaatti sun nyaatin inoollee maal gochuu qabna? Dubbii Waaqayyoo dubbifachuu qabna. Dubbii Waaqayyoo guyyaatti dhaga'uu qabna. Dubbifachuu qabna. Kun baay'ee barbaachisaa jiru jireenya keenyaatti. Sababiin isaa suyyoo nu keessa jiraatee fi akkuma gooftaa wanta nutti dhufutti deebii kennuu hin dandeenye jechuudha. Sagalee Waaqayyoo gatii kennuuf. Yeroo tokko na yaadadhaa bara 98 gara magaalaa Kaartuum kan inni argamu 98 akka Yuurooppiitti tajaajiltoota Itoophiyaatiin dhufuu jalqabe. Barnooti oliin makamaa ture egaa bara 95 fakkaata. Barnooti reemaa maaloo inni nama inni waaqa maal jechuudha. Tajaajilaan tokko dhufee waldaa tokko keessatti waldaa managaa waldaa paasterii qabu namni baay'ee miti waldaa keessa yeroo akkasidha. Waa'ee dubbii Waaqayyoo beekuu hubachuudhaaf seeduudhaaf isin jedhe. Sabuma waaqeffachaa jiru sabuma hafuurri Waaqayyoo gidduu deddeebi'aa jirunitu akkas jedhe. Harka rukutee keetu gubaa'ee kana keessa Waaqayyoo hin jiru isiniin jedha. Ani isin gidduu hin jiru jedha Waaqayyo jedha. Namni hundumtinuu hinne namni hundumtinuu mataa gadi buuse. Paasteriin wangeelaawiin inni durraa dubbatu hundumtuu qabdi. Innaan mucaan tokko tajaajilaa miti, faarfataa miti, lallabaa miti, paasterii miti. Darabee isaa harka rukutu. Mucaan kun waan dubbatee hin beeku waldaa ulfaa. Darabee isaa harka rukuteetu akkasidha. Waaqayyo gooftaan gidduu keenya jira. Sababiin isaa immoo lafa isin lamaaf sadii taatanii maqaa koon walitti qabamtanitti achitti argama jedhee Yesuus jedhe. Namarraa balaa oolche jechuudha. Sagalee Waaqayyoo hubachuun sagalee Waaqayyoo beekuun barbaachisaa jechuudha. Akkuma gooftaan seexanaaf deebii kennetu hafuura dhufe sanaaf deebii kenna. Dubbii Waaqayyoo guyyaatti dubbifachuun guyyaatti dhaga'uun beekuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Foon keenyaaf buddeentu barbaachisaa. Phaawulos waa'ee buddeen gaafa dubbatu akkas jedha. Ergaa Qorontos irratti akkas jedha. Buddeenidha. Garaachi buddeeniif uumame, buddeenis immoo garaachaaf uumamedha. Lachanuun isaanii immoo maal ta'u ol fudhataniitu baduudha. Lachumtiyyuu maal ta'u ol fudhataniitu bada. Inni kun garuu jiraataadha. Inni kun nama jiraachisaa dubbii jireenyaati. Jireenyatu keessa jira. Kanaaf foon keenyaaf akka dhimminu, beela foon keenyaaf akka dhabaanu, beela hafuuraa keenyas dhabuu qabna. Hafuura keenyas sooruu qabna. Hafuura keenyas sooruu qabna. Hafuura keenya yoo soorreetu hafuuratti guddina hafuuraa guddachuu dandeenya. Guddina hafuuraa guddachuu dandeenya. Kanaaf inni kun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Waa'ee keenyaan dubbadde amma guddina gooftaa Yesuus Kiristoos yoo ilaallee fi karaa afur guddata ture Yesuus. Anamma waa'ee isaan keenyaan dubbachaa jira. Waa'ee sanaa miti. Guddina hafuuraa guddachuu akka qabna jechuudha. Kanaafitu maal ta'uu qabna ree? Dubbii Waaqayyoo guyyaatti maal gochuu qabna? Dubbifachuu qabna. Sadaffaa dubbii Waaqayyoo gaafa dubbifannu maal taana? Dubbii Waaqayyoo suni nu qulleessa. Yeroo tokko
Na yaadadha barnoota maaliitiin barsiisuu ta'e hin beeku garuu dubbadheera zuumii kanarratti waggaa lamarraa ta'uu maal ta'uu hin beeku. Dubbii waaqayyoo dubbifachuun baay'ee barbaachisaadha. Dubartii tokkotu macaafa qulqulluu baay'ee dubbifatti. Sammuutti qabachuutu dadhabde. Hin dubbifatti garuu. Innaanitu gaafa rakkattutu paasterii tokko biratti nama lallabaa tokkotu nutti hime. Dubbii kana dubbii namni dubbate sanan dubbadha as keessatti. Paasterii ishee bukkee dhaqxeetu akkasitteen. An sagalee waaqayyoo kanaa uuman dubbisaa macaafa qulqulluu. Garuu garaa koo keessatti sammuu koo keessatti hin qabamu jette. Bitaachatti galee waan ulfaataadha gaafa ulfaataadha waan ta'eef callisee matuu dhaggeeffatee akkasidha. Akka turee itti yaadee waaqayyo gaa jecha namaa kan nagatti ta'eef akkasidha. Guuboo yookaan urguffaa beektuun biyya keenyaas qotanii gabaa dhaqan. Nama baadiyyaa kana keessa guutee yaada yookaan namni beekne yoo jiraattan immoo guuboon shamarran hojjetamaa urguffaan immoo meexxii irraa hojjetama. Maatiin keenya gaafa bitatanii guyyaa bitatanii kaasanii gabaama fudhatanii akkuma malee miidhan. Tarii kan keessa yoo miidhte immoo hin beekanii an garuu isa mana keenyaas hin hima. Gabaa fudhatanii dhaquuti maatii bitatu waama bibbitatan keessa kaa'atanii baadhatan deemu. Guyyaa gaafa lakkaachaa deemu waggaa gaafa lakkaachaa deemu maal ta'a? Ciccituu jalqaba. Ciccituu sun jalqabin garuu bifi isaa sun jijjiiramee leelee mataa. Akka inni hin caccabneef illee maal godhu bishaan itti firfirsu. Yeroo jiidhu meexxiin sunis inni shimalli sunis caccabu dafee. Nam beeka gatii ta'eef itti himaa. Amma maa inni namichi sun akkas jedha. Guuboo mana keessaa qabdu yookaan urguffaa mana keessaa qabdu sana fudhattee gaafa gabaa dhaqxu yoo amma manatti galtee bishaan itti nattee fi bishaan sii baachuu danda'a ittiin jedha. Innaan teessee gaafa yaaddu inni meexxiidhaan hojjetames inni shimalaan hojjetames bishaan baachuu hin danda'u. Mi'a waa itti baadhatu qodaatti baadhatu. Bishaan yoo itti nattee fi sii baataan naannaan baatu. Garuu bishaan yoo itti nattee callistee itti naqaa oolte maal godhatee xurii isaa sanatu irraa miicaa deemaa. Xurii isaa maal gochaa deemaa? Irraa miicaa deemaa. Gara bifa isaas jalqabaa sanatti deebisuudhaafitu deemaa. Kanaafiyyoo jechaan amma isiniin jiru kanaa wangeela Yohaannis boqonnaa 15 gooftaa Yesuus akkas jedha. Dubbiimti koo isin amma dhageessan kuniyyuu isin qulleesseeraadha. Sagalee waaqayyoo gaafa dubbifan dubbii waaqayyoo gaafa dhageenyu maal qabaa? Humna hojjetu of keessaa qabadame. Macaafa Ibrootaa irratti dubbiin waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qabaa. Billaa gara lamaan qaran irras immoo hin caala. Ribuudhaaf kalees immoo qoree gargar baasee hin beekaadha. Kanaaf maal ta'adha? Dubbiimti koo isin amma dhageessan maal godhedha? Isin qulleessera. Kanaafitu namnidha wanta dhaga'uu fi wanta ilaaluunitu fudhatamadha. Phaawulos immoo ergaa Roomee irratti. Dubbiin waaqayyoo yeroo dubbifannu yeroo akkas teenye dhageenyu yeroo mana keenyattis faarfannaas lallaba namootaas dhageenyu maal godha? Jireenya keenyatu aaressa. Xurii nurraa miica. Qalbii akka nuyi diddirannu godha. Hafuurri isaa kun sagaleen isaa kun akka nuyi of laallutu godha. Maaliif daawwitii jireenyaati jedha. Kanaaf dubbii waaqayyoo maal godhan nama godhan jedhee namatu qulleessa. Daawit immoo macaafa faarsaa keessatti akkas jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ammayyuu dubbii ani isinitti dubbadhuuni qulleeffamtaniitti godha. Sagaleemti waaqayyoon nu amma dhageenyu maal nu godha? Nu qulleessa. Sababiin isaa humna hojjetutu of keessaa qaba. Namicha lallabu, namicha barsiisu namiti. Dubbichi humna hojjetutu of keessaa qaba. Macaafa faarsaa boqonnaa
dhibbaaf 19 lakkoofsa 9 amma 11tti akkasiidhaan dubbisa. Dargaggeessi maaliin adeemsa isaa qulqullummaatti eeguu danda'a. Akka dubbii keetti adeemsa isaa qajeelfachuudhaan eeggachuun hin danda'a. Garaa koo guutuu sin barbaaddadha. Abboommii keerraa akkan kaadhuu hin godhinii jedha. Kanaanitu dargaggeessi maal godhaa? Deemsa isaa sirreeffataa jechuudha. Akkasumas immoo dubbiin Waaqayyoo sadaffaan dubbaddeetti fakkaata amma afuraffaadhaatti fakkaata. Dubbiin Waaqayyoo akkas godha. Dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbifannu akkamittiinitu akka kadhannu akkamittiin akka jiraannutu qajeelchama nuu kenna. Akkamittiin akka jiraannu akkamittiin akka kadhannutu qajeelchama nuuf kenna. Kanaafitu Gooftaa Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 irratti maal jedhee? Isin anatti qabattanii yoo jiraattan dubbiin koos yoo isin keessa jiraate waanuma fedhe yoo kadhattanii isiniif hin taa'edha. Garuu maal godhaadha? Isin yoo anatti qabamtanii jiraattan dubbiin koos yoo isin keessa jiraatee fi wanti isin kadhattan isiniif hin taa'edha. Maal yoo taatanidha? Isinidha tokkoffaa yoo natti qabamtanii jiraattanii. Lammaffaa maal jedhaa? Dubbiin koo immoo yoo isin keessa jiraate. Sadaffaanii waanuma fedhe hin kadhattu maal ta'a? Isiniif hin taa'e. Maal gochuutu qabna kadhachuudhaaf? Dubbii Waaqayyoo beekuun barbaachisaadha. Kiristoositti qabamne jiraachuun immoo nu barbaachisaa. Dubbiin Waaqayyoo immoo keessa keenya jiraachuun baay'eetu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf dubbii Waaqayyoon guutamuu barbaachisaa jechuudha. Bakka kanatti maal dubbate Gooftaan? Waa sadii dubbate. Isin yoo natti qabamtanii jiraattan dubbiin koos immoo isin keessa yoo jiraate isin waanuma fedhe hin kadhattu maal ta'a? Isiniif ta'a. Eessattitu jallate laata? Anuma bukkeetti jallate malee Waaqayyoo biratti miti. Isinuma bukkeedhaa jallate malee Waaqayyoo biratti miti. Waaqayyoo akkuma dubbisaa ammoo dubbisaa ga'a. Dubbisaan beekama. Kanaafitu isin yoo natti qabamtanii jiraattan dubbiin koos yoo isin keessa jiraatee fi waanuma fedhe hin kadhattu maal ta'a ammoodha? Isiniif hin taa'edha. Isiniifis hin ta'a jedha. Itti aansee dubbii Waaqayyoon immoo guutamuu. Dubbii Waaqayyoon guutamuu. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkasiidha nan dubbisa. Ergaa gara Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 16 akkas jedha. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa jiraatu. Ogummaa hundumaan ol barsiisaa, ol gorsaa, qooqa garaagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiin maali akkeedha? Dubbiin Kiristoos Yesuus akka badhaadhummaa isaatti maal ta'u? Isin keessa haa jiraatu. Gooftaan gararraatti maal jedhee? Isin yoo natti qabamtanii jiraattan dubbiin koos yoo isin keessa jiraatee fi waanuma fedhe hin kadhattu isiniif immoo hin taa'e. Phaawulos immoo maal jedhaa? Dubbiin Kiristoos Yesuus akka badhaadhummaa isaatti maal ta'u? Isin keessa haa jiraatu. Gaafas maal gootu? Ogummaa hundumaan ol barsiisaa. Ogummaa hundumaatiin gaafa sedha ajiraatu neetu maal jedha? Ogummaa hundumaan ol barsiisaa, qooqa garaagaraatiinis, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata
garaa keessanii waaqayyoof dhangalaasaa. Ila dubbii waaqayyoon faarfannaan keenya dubbii waaqayyoon barsiisi keenya dubbii waaqayyoon galati keenya gaafa sana maal ta'a guutaati waaqayyoof dhangalaasaa. Maaloo galata garaa keessanii waaqayyoof dhangalaasaa. Kanaaf dubbii Kiristoos Yesuusiin akka badhaadhummaa isaatti maal ta'edha? Guutamaa jedha. Dubbii waaqayyoon guutamu. Dubbii waaqayyoon guutamu. Jireenya hafuuraa isaatti akka guddatuuf namni maal gochuu qaba? Kadhachuu immoo qaba. Waaqayyo wajjin dubbachuu kadhachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kadhanneetu waaqayyo akka inni dhaga'u, akka inni nuuf kenne, akka inni nuuf godhu immoo barrachuudha. Kanaafitti gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 7 irratti maal jedha gooftaa Yesuus Kiristoos? Kadhadhaa maal taatu in fudhattuuti, in fudhattuuti jedha. Barbaadaa in argattu. Balbala rukutaa maal ta'a? Isiniif banamaa jedha. Isiniif banamaa. Kadhadhaa hin fudhattu jedha. Barbaadaa maal gootu? In argattu. Balbala immoo rukutaa maal ta'a? Isiniif banamaa jedha. Jireenya hafuuraa keenyatti gaafatachuudhaaf tokkoffaa maaltu nu barbaachisa? Shanaffaa maaltu nu barbaachisa? Kadhachuu. Waaqayyo wajjin tokkummaa hafuuraa qabaachuu. Dudubbachuu. Kadhati keenyaan immoo maal ta'uu qaba? Akka dubbii isaatitti ta'uu qaba. Isa gooftaa Yesuus Kiristoos isin yoo natti qabamtanii jiraattan dubbiin koos yoo isin keessa jiraatee fi waanuma fedhan kadhattu isiniif immoo hin taane. Kadhachuu keenya qofa miti. Itti qabamnee jiraachuun keenya barbaachisaadha. Itti qabamnee jiraachuudhaa qofa immoo miti. Dubbiin isaa nu keessa jiraachuun barbaachisaadha. Edda itti qabamnee jiraanne, edda dubbiin isaa nu keessa jiraate immoo maal gochuu qabna? Waaqayyoon kadhachuu qabna. Isa kanatu gooftaa Yesuus amma isaatti immoo deebi'ee maal jedhaa? Kadhadhaa in argattu. Kadhadhaa in fudhattu. Barbaadaa in argattu. Balbala immoo rukutaa isiniif hin banamaa. Isa kanaaf inni isa waaqayyo bare kan cufu hin jiru hin jedhamu kadhannaadhaan wanti hin danda'amne hin danda'amu. Waaqayyoon kadhachuudhaan wanti hin danda'amne hin danda'amu. Gaafa nuyi kadhannu waaqayyo maal godhaa? In dhaga'a. Kanaaf inni Daawit macaafa faarsaa boqonnaa 40 irratti 62 irratti akkas jedhamani. Ani rakkina koo keessatti gara waaqayyootti maal godhe? Nan iyye. Waaqayyoos immoo maal godhedha? Iddoo tokkotti teessoo isaarraatii na dhaga'e. Gara kootti gad jedhee na dhaga'e. Iddoo kan biraatti immoo maal jedha? Waaqayyoos immoo mana qulqullummaa isaa keessaa na dhaga'e. Obboloota koo Iyyoobin immoo maal jedhanii? Ani ituun sitee waaqayyoon nan barbaaddadhaa, dhimma koos immoo maalin godhaa? Isatti ni himadhaa. Dhimma koo maalin godhaa? Isatti ni himadhaa. Isa kanaaf Abrahaam faarsanitti fakkaatanii dhimmi koo si wajjini, dhimmi koo si wajjini, Yesus koo dhimmi koo si wajjini. Gara namaas nan ilaalchisu, harka namaas nan qajeelchistu, obsee maansiga gaaffii koo si kan deebisu. Gaaffii keenya Yesuustu deebisa obboloota. Haaleluyyaa. Gara isaa ilaalaa. Dubbii Waaqayyoo san tartiiba geeshee sanatti dhufuusitti himaa. Dhimmi keessa Yesuusin ilaallata. Kanaafituu ani ituun sitee waaqayyoon nan barbaaddadhaa, dhimma koos immoo isatti nan himadha. Inni immoo maal godhaa? Wanta dinqisiisaa godhaa. Macaafa faarsaa boqonnaa 34 lakkoofsa immoo natti fakkaata. Maal jedhaa?
gara waaqayyoo ilaalaa fuulli keessanis immoo ayifu deebitanii qaaniidhaan maaliin taatanii lafa in ilaaltanii innati waaqessitu lafa sin ilaalsisa sin qaanessu obboleettii waaqayyo nama qaanessuu hin beeku fuulli keessanis ayifu gara waaqayyoo ilaalaa deebitaniis immoo qaaniidhaan maaliin taatanii lafa in ilaaltanii obboloota akkas kanaaf kadhanna gaafa kadhannu maal goona in fudhanna waaqayyo harkaa wanti gaariin kennaan qulqulluun hundumtinu ol waaqarraa abbaa ifaa biraatti kennama jedha Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 fakkaata akkas jedha. Kanaaf maal goona hin kadhanna waaqayyo nuuf kenna. Hin barbaanna Yesuusiin in argina obboloota. Haleluuyaa. Balbala rukunna gaafa rukunnu isa cufaa nutti ta'e isa danqaa nutti ta'e inni humna qabeessi waaqayyo inni aangoo qabeessi waaqayyo inni doomo'ee kee inni hiittuuf tuftuun harka jiru sanyii Daawit keessaa ni dhalate leencichi Yihuudaa dhufeetu bana waanta hin banamu sababiin isaa hin danda'a kan isa dadhabsiisu kanaaf iyyuu kadhannee baay'eetu barbaachisaadha jechuudha. Efesoon 6:8 dubbisaa boodumaa sa'aatii xiqqoo deemaa jiran fitaati. Ergaa Xiimotewos duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 immoo akkas jedha. Waan hundumaa dura himata kadhataan warra kaaniifis dubbachuun galata galchuun dhiyeessuunis waaqayyo duratti namoota hundumaaf akka godhamuuf isinin gorsaa. Ofii keessan qofaaf immoo miti. Warra kaaniif dubbachuudhaaf, warra kaaniif kadhachuudhaan, galata immoo waaqayyoof galchuudhaan kana hundumaa akka gootaniif immoo ani isinin gorsaadha. Phaawulos jechuudha isa kana kan dubbatu jechuudha. Waaqayyo maal barbaada gaafennu iddima nama uume kaasee waaqayyo yeroo hundumaa maal barbaada? Waaqayyo namoota wajjin dubbachuu barbaada. Ijoolleen abbaa wajjin akka haasa'an, abbaan akka ijoollee taasa'u waaqayyo namoota wajjin dubbachuu barbaada. Ijoollee isaa gatii taane jechuudha. Kanaaf egaa tokkummaan waaqayyoof nu gidduu jiru maal ta'uu qaba? Waaqayyo wajjin maal ta'uu qabna? Dubbachuutu qabna jechuudha. Waaqayyo wajjin tokkummaa keenya jabeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Amantoota wajjin tokkummaa qabaachuu warra kan Kiristoos ta'anii wajjin tokkummaa qabaachuu. Macaafa ergamootaa keessa jira baay'een isaa achirraan dubbadhee gara xumuraatti geessisaa jira dhiifama guddanaaf godha. Maalni macaafa ergamootaa keessa maaltu jira? Bartoonni yookaan immoo ergamoonni maal qabu turanii? Tokkummaa qabu turan. Tokkummaadhaanitu ta'anii Yerusaalem keessa balbala cufatanii maal godhu turanii? Gooftaa eeggatu turan. Hafuura waaqayyoo, abdii waaqayyoo isa gooftaan kenneef tokkummaadhaan ta'aniitu eeggachaa turan. Yeroo akkasii olitti qabamuu tokkummaadhaan isii hin kadhatu. Jechaan ituu hin dubbisin darbuun irra hin qabne macaafa Ibrootaa boqonnaa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 immoo nan dubbisaa nan dhaggeeffadha. Yeroo gabaabaadhaaf Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 11 dubbisee ole 25 amma inni abdii nuuf kenne akka jara tokkotti amanatee nuyi olitti qabamuu keenya hin dhiibnu guyyaa gooftaa dhiyaachaa akka deemu in argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee ol jajjabeessinaa jedha. Akka jara tokkotti amanatee
amalatee maanni jarri tokko yeroo tokkoon kanatti walitti qabamu yeroo tokko maal ta'u inni yookaan immoo dugda galagalchaniitu badudha. Isa kana hin dubbadhu Ibrootuma keessa jira. Dugda itti gatuun dhiisan deemuun jechuudha. Garuu nuyi maal hin taanudha? Nuyi akka isaanii hin taanu akka jara tokkotti amalatee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiibnu. Guyyaa gooftaa dhiyaachaa akka deemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee ol jajjabeessinaa jedha. Kanaafi itti caalchifnee ol jajjabeessinaa. Akkasumas immoo ergamooti akkamittiin walitti qabamu? Irbaata qulqulluu fudhachuudhaafis tokkummaadhaan walitti qabamu. Tokkummaadhaan irbaata qulqulluu fudhatu turan. Cuuphaas yeroo cuwwanii walitti qabamuudhaan tokkummaa godhachuudhaanitu hojii hojjetamu hojii hafuuraa sana raawwatu turan. Amma inni gara dhumaatti geesse lagaa kan wal dubbadhee dhaaba. Inni itti aanumaa inni waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhugaa ba'u. Duuf du'aa ka'uusaa dhugaa ba'u. Jiraataa ta'uusaa dhugaa ba'u. Jireenyi isaan malee kan argamne dhugaa ba'uutu nu barbaachisaa jechuudha. Dhugaa akkamittiin baana yoo jennee fi jireenya keenyaanitti dhugaa ba'uu qabna jalqaba. Wangeela dubbachuu qofaanitti hin taane jireenya keenyaan Maatiyos boqonnaa 5:4-16 akkas jedha nan dubbisa. Shan 14-16 akkas jedha. Isin ifa biyya lafaatii mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichi mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ibni keessan akkuma kanatti namoota hundumaa duratti ayifuu jedha. Inni kun maaliin mul'achuu qaba? Jireenya nuyi jiraannu mul'achuu qaba. Namni Kiristoosin nurraa arguu qaba. Kanas dubbadheera isinitti fakkaata garuu dubbadheera yeroo baay'ee gaaddarratti tajaajileera. Waa'ee ifaaf waa'ee ashaboo seenuu meettifaa yoo yaadattu ta'ee fi yeroon sagantaa keessa reefu ol baree jalqabu natti fakkaata lammaffaa isaa irratti ni barsiisee ture waa'ee ashaboodhaaf waa'ee ifaa. Sana miti gaa amma jireenyi keenya maal ta'uu qaba? Jireenyi keenya Kiristoosin mul'isuu qaba. Bakkee keessa gaafa jirrus Kiristoosin mul'isuu qaba. Manatti gaafa gallus Kiristoosin mul'isuu qaba. Kiristoos jireenya gatii ta'e. Kiristaanummaan yookaan amantii kabiraarraati adda kan godhu jireenya dhugaa jiraachuu gatii. Kanaafituu namoonni hojii keessan isa gaarii ilaalanii Waaqayyoon abbaa keessan isa waaqarra jiru akka galateeffataniif ibni keessan namoota hundumaa duratti maal ta'u? Ayifudha. Ibsaa qabannee gara waaqa keessa deemna. Ibsaa qabannee lafa jiruu dandamti. Jireenya keenyatu ifa ta'uu qaba. Kiristoos ani ifa biyya lafaatiin jedhe ana keessa taa'e isin keessa taa'e mana qulqullummaa isaa gadi taaneef nurraa ifuu qaba, nurraa mul'achuutu qaba. Jireenya Kiristoosin hin mul'isne jiraachuu hin qabnu. Yookaan macaafa Faarsaa boqonnaa 52 natti fakkaata. Ati yeroo hattuu argitu hattuu, yeroo ejjitu argitu ejjitu fakkaatta. Anaanis immoo akkuma keenya gochuu barbaaddareedha. Namoonni akkas gochuu barbaadu Waaqayyoon. Kanaaf jireenya ifaa jiraachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaan dura waa'ee namoota lamaa isinitti himeera. Waa'ee dubbadheera deema yaadatta yoo asitti dubbanne teessi yeroo baay'ee Facebook irrattis nan barsiisan lallaba gadi ta'e dubbadheera. Namooti lama namicha Islaama tokkoof namicha Kiristaana tokkotu jira. Inni Islaamni yeroo hundumaa namicha ollaasaa Kiristaana jiru kanatti galgala fincaanis fincaa'ee bakkees bee feestaalitti guutee kosii mana keessa isaa jiru sareetu karaa kellaa
mana namicha kiristaanaa sana keessatti gata. Yeroo hundumaati guyyaa tokko qofa miti. Inni kiristaanni immoo waaqayyo galanni siif haa ta'u jedhee matu dhaqee gata. Ituma jiraataniitu kosiin qeesaa keessaa dhibe. Namichi mana kana keessaa ba'e immoo yookaan immoo maal ta'e laatee lachummoo waan isin ajaa'ibu laattee dhumanni garanaas inni garasiisa. Warraa gaa'ela qabu miti maatii qabu miti. Achitti booda tuqaa tokko caalaan dubbadhu kana booda achitti booda akkas godhe. Har'a sinnabee, borii sinnabee, guyyaa 3 nabee, 4 nabee, gaafa 5ffaa natti fakkaata. Kanas nan arge miti garuu dhuga ba'umsaa namoota irraati macaafa wayiidhaan dubbiseera. Lallaba namni biraanitu lallabuus immoo dhageera isaaniif jira malee anatu arge miti. Achitti booda maal godhaa? Dhaqeetu balbala rurrukuta. Inni kiristaanni kun gaafa rurrukutu sagalee dadhabaatu dhaga'ama malee wantoo miti. Garuu sagalee dadhabaa dhageessaa gaafa dhufee balbala banuu fi namicha inni qeesaa keessatti kosii gatutu, bakkee gatutu, fincaan gatutu balbala rukute. Gaafa inni banuu fi ol lixee taa'ee dubbisee maal taatennaa nan dhukkubsadhee kanaafini mana keessaa gadi ba'uu dadhabe. Garuu akkamittiin itti dhuftennaani qeekoo keessaan kosii dhabee dhufee. Qeekoo keessaan kosii dhabee dhufennaan ana nama akkas irratti hojjetu ana nama akkas godhu kana akkamittiin barbaachuu dhuftennaan inni na keessa jiru isa nama barbaadudha. Inni na keessa jiru isa nama jaallatudha. Innaan eenyuun jennaani ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos yookaan immoo isa Ti'iisaa jettee dhageesse sana isa Maariyaam durbarraa dhalate isa jireenya namaaf kennu isa lubbuu namootaaf fedhee ofiisaaf du'ee jireenya namaaf kenneedha. Innaan kana booda waaqi kee waaqa kooti. Gooftaan kee gooftaa kooti. Nama oolchuu hin danda'amu. Ani isinitti meeraa fakkeenyaaf obbo Tarrafee fa'aa kana keessa jiru, Ayyaatiin fa'aa kana keessa jiru waaqayyoof galanni ta'u. Ayyaatiin akkamittiin gara gooftaa dhufte yoo jettanii fi isheen ammatti dhugaa baate waan baay'ee isitti dhugaa baate. Lafa mana waaqeffannaa waldaa afaan Oromoo Amaanu'el Bukkeedha manni isaanii jiraattu. Ijoollee kiristaanotaa wajjin immoo jiraatti. Dhuftee yeroo nuyi waldaatti gallu kuna gaafa dhuftii nu jiteessituma ittuutu gooftaa biratti. Isheen kana jaalala isinitti himuu dandeessi. Kiristaanni jaalala qabaachuun, kiristaanni jireenya ifaa jiraachuun nama isa kaaniif fayyada. Dubbii keenyatu hin taane jireenyi keenya baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkuma gooftaan wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti maal jedhee lakkoofsa 18 fi 19 natti fakkaata. Gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa jedhe. Maqaa abbaa fi ilmaaf kan hafuura qulqulluutti isaan cuumaa abboommi koo isaan barsiisaa duuka buutuu koo immoo isaan godhan. Dhugaa ba'uudhaan isa kana goolachuudha. Kanaaf obboloota koo kana keessatti of ilaallu waaqayyo gooftaan koo sinaa eebbisu guddaa isin jaalladhaa. Alma tokkotti fixuu barbaadeen beekaa